bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news. به قول سنگر ما میدان هست، خیابون ها هست در کنار مجاهدان. News for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear. What our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate. تنفيذا لما ورد في بيان القوات المسلحة اليمنية السابق بشأن التدخل العسكري المباشر. Israel pounded Beirut on Friday in an expanding conflict with Iran-backed Hezbollah that has sent tens of thousands of Lebanese. Aangoon pireezidantii yeroo bulchiinsa naannoo Tigraay obbo Taaddasee Warradee waggaa tokkoon dheereffame. Aangoon Taaddasee Warradee dheereffamuun seera qabeessa ta'uu waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed beeksisanii jiru. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF murtee mootummaan federaalaa baase kana mormee ibsa baaseen aangoon Leetanaal Jeneraal Taaddasee Warradee kan dheereffame waliigaltee Piriitooriyaan dura seerota ba'aniin akka ta'e eeruun ture. TPLF murtee mootummaa federaalaa kana ilaalchisuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti ebla tokko bara 2028 halkan ibsa baaseen aangoon pireezidantii bulchiinsa yeroo naannoo Leetanaal Jeneraal Taaddasee Warradee akka dheeratu taasifamuun murtee addatti ofumaan kennamedha jechuun mormee jira. Wayyaaneen yookaan TPLF sababa maaliitiin waggaa tokkoon dheereffamuu aangoo bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan obbo Leetanaal Jeneraal Taaddasee Warradeetiin hoogganamuu mormee bal'inaan isin biraan geenya. Israa'eel fi Hezbollaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyaa 10 fudhachuun hojiirra oolchuu eegalan. Jiraattonni kibba Libaanos qe'een isaanii manca'us dhukaasni dhaabbachuun boqonnaa kenneefis jira gara qe'ee keenyatti deebi'uu barbaannas jedhaniiru. Jiraattonni Libaanos qe'een isaanii sababa waraana Israa'eliin barbadaa'e amma manni isaanii yoo hin jiru ta'eyyuu deebi'uu barbaanne jedhaniiru. Ibrahim Suwaayidiin kibba Beirut yeroo Israa'el waraana bantuu kan buqqa'ee dhukaasa dhaabuun qofaa ga'a miti jedheera. Manni koo kibba Beirut naannoo daahiyyee jiru barbadaa'eera, eenyutu beenyaanaaf kafalaa jechuudhaanis Rooyitersiin gaafateera. Yookiin lafti keenya guutummaatti nuuf hin deebinee dhukaasichi akka dhaabbatu hin barbaannu yookaan guutummaatti lafa keenya keessaa habaan yookaan baasuu qabna. Nuyi hangasittuu daandii marraa turras jedhe jira. Muhammad Yaasii ammoo yoo Israa'el kibba Libaanos keessaa guutummaatti baate ta'eef biyyi isaanii waliigaltee guddaa irraa geesse jedhe jira. Yoo maqeen keenya manca'eera ta'eyyuu qe'ee keenya manca'e sanatti deebi'uufis fedhiin qaba jechuudhaan buqqa'aan kibba Libaanosii buqqa'e kun Rooyitersitti himee jira. Kana biratti immoo pireezidantiin addunyaa keenyaa Doonaald Tiraamp Hezbollaaf ergaa guddaa dabarsan. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp garii Hezbollaa Iraaniin deeggaramu kibba Libaanos keessaa buufataalee waliigaltee dhukaasa dhaabuu akka kabajaniif ergaa dabarsaniiru. Hezbollaan haara gaariin waliigalticha simata jareen abdaddaa yeroo murteessaa kanatti waliigalticha ni kabaju jedheera Tiraamp. Tiraamp miidiyaa hawaasaa isaa Tiraaz sooshaal irratti akka barreessanitti yoo waliigalticha kabajaniif isaaniif yeroo murteessaadha. Namni ajjeefamuu hin jiraatu dhumarratti nagaan dhufuu qabas jedhe jira. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun kan taasifame Israa'el fi Libaanos gidduuttidha. Qondaalli Israa'el CBS Newsitti dubbatan Israa'el yoo haleellaa irratti raawwatte qofaa deebii kenniti jedhaniiru. Haleellaan yeroo gabaabaatti Israa'el irratti raawwatu jiraannaan ni haleellas jedhaniiru. Netanyahuun ammoo waliigalteen waaraa kan nufu yoo Hezbollaan meeshaa waraanaa isa dhumaatiif hiikkate qofaadha jedhe jira. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun jalqabaa guyyoota 10 tura. Sana booda yeroo dheeraaf itti fufuu akka malu Tiraamp dubbateera. TMM Israa'el Benjaamin Netanyahuun waliigaltee seena qabeessaa irra ga'uuf haala mijeessa jedheera. Hezbollaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana akka fudhatu ibseera. Garuu haleellaan Israa'el daangaa Libaanos kamiyyuu keessatti geggeessituu dhaabbachuu qaba jedheera. Akkasumas waraanni Israa'el daangaa Libaanos keessaa akka fedhee seenuu fi ba'uu hin qabu jechuunis dubbatee jira. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahuun waraanni Israa'el zoonii nageenyaa jedhamee adda ba'eerraa kiiloomeetira 10 fagaatanii
buufatu jedheera. Kun kibbuma Libaanos keessa yoo ta'u Hezbollaan garuu guutummaatti akka ba'anis barbaada. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa akkaataa waliigaltee kanaatti mootummaan Libaanos Hezbollaan akka Israa'eliin aleelleef tarkaanfii qabu fudhachuu qaba jedheera. Ittisa biyyaalessaa fi nageenya Libaanosii fi itti gaafatamummaa guutuu kan qabu humna nageenyaa Libaanos qofa ta'uu qabas jedhee jira. Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu kanaan dura sa'a 24 keessatti buufataalee Hezbollaatti kan jettee iddoowwan 380 haleeluu beeksifte. Humni ittisaa Israa'el sa'aatii 24 darban keessatti haleellaawwan iddoowwan Hezbollaan socho'u jedhee 380 haleeluu ibseera. Kun kibba Libaanos keessatti qofa akka ta'e himeera. Bakkeewwan Hezbollaan misaa'ila dhukaasuu waajjira olaanaa Hezbollaa fi miseensota isaas haleeluu ibseera. Haleellaan kunneen opereeshinii lafoo Israa'el Libaanos keessatti geggeessaa jirtu deeggaruuf akka ta'e himeera. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Naataaniyahuun ammoo ergaa waliigaltee dhukaasa dhaabuun asii humni waraanaa isaanii kiiloomeetira qofaa zoonii nagaa adda ba'e irraa fagaachuun Libaanos keessaa turuu ibsee jira. Gama waraana Iraanii fi Ameerikaatti yeroo dabarru Tiraamp waraanni Iraan yeroo baay'ee dhiyoo ta'etti xumuramaa jedhee jira. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp namoota Nevaadaatti walitti qabamaniif waraanni Iraan yeroo dhiyoo keessatti xumuramuu qaba jechuun dubbateera. Tiraamp waraanni Iraan keessatti geggeeffamu rakkoo tokko malee geggeeffamaa jira erga jedheen booda yeroo dhiyootti xumuramuu qaba jedheera. Pireezidentichi kana yeroo jedhu maal jechuu akka barbaade ifa ta'uu baatus waraanni Ameerikaa rokkeetiiwwan rukutee yeroo kuffisu garuu ga'umsa akka qabu dubbateera. Dhuma torban darbe irraa mariin nagaa Paakistaan Islaamabaad keessatti geggeeffame waliigaltee malee hafuun isaa ni yaadatama. Waashingtan biyyoottan lamaan gidduutti yeroo itti aanutti marii taasisuuf haasa'amaa jiraachuu ibsitulleen yoomii fi eessatti akka ta'e garuu ifa gochuu hin barbaanne. Taateewwan baha giddu galeessaa keessatti uumamanii fi waraana baha giddu galeessaatiin addunyaa irratti wantoota ta'an bal'inaan isin biraan geenyaan waliin tura. Nagaa faraaruu Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaal keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu ala tokko tuquun ol kan jettu irra kaa'adhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qooda. Kallattiin gara odeessa keenyaa ammeetti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqaba. Aangoon bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Taaddasee Warradee dheereffamuun dhaga'ame. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo aangoo pireezidantii bulchiinsa mootummaa yeroof naannoo Tigraay Taaddasee Warradeef kan dheeresaniif bu'uura seeraa waliigaltee Piriitooriyaan booda baheen waan ta'eef seera qabeessa akka ta'e waajjirri isaanii BBC'f ibseera. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF murteen mootummaa federaalaa mormee ibsa baaseen aangoo Leetinaal Jeneraal Taaddasee Warradee kan dheereffame waliigaltee Piriitooriyaan dura seera ba'aniin akka ta'e eeruun ture. Ibsa roobii waajjirri ministeera muummeetiin kenname irratti barri aangoo pireezidantichaa dheereffamuu ilaalchisee kan eerame dambii akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 yeroo waraana Tigraay bahee fi waliigaltee Piriitooriyaatiin booda ammoo shaarameen ture. Dambii yeroo waraanni sun ture hundeeffamee fi bulchiinsa yeroo naannichaa Dr. Muluu Naggaan durfamuu hundeesse kun waliigaltee Piriitooriyaatiin booda shaarameera. waliigaltee Piriitooriyaatiin booda naannichaa hoogganaa kan ture pireezidantii duraanii obbo Geetaachoo Raddaan kan muudame dambii haaraa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2017 baheenidha. Itti gaafatamtuun waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa Biilanii Siyyuum deebii jimaataa eebila 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barreeffamaan BBC'f ergiteen ibsicha irratti dambiin shaarame kan eerame dogoggoraan akka ta'e ibsiteetti. Itti gaafatamtuun pirees seekreetariin kun gama keenyaan kan uumame dogoggora eeruu irratti ni sirreeffama jettees jirti. Hanga gabaasni kun bahetti ibsicha irratti sirreeffamni akka hin taasifamne BBC'n hubateera. Biilanii Siyyuum aangoon pireezidantii mootummaa naannoo Tigraay waggaa tokkoof kan dheereffame akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 kan bahee fi bu'uura bara darbee ittiin muudameen akka ta'e deebii kenniteetti. Itti gaafatamtuun pirees seekreetarii kun bara aangoo dheeressuun kan taasifame bu'uura dambii waggaa tokkoon dura yeroo muudamni kennamu ture 2015 akka ta'e ibsite jirti. Bu'uuruma kanaan murteen aangoo dheeressuu kun seera qabeessadha jechuun ibsitees jirti. TPLF murtee mootummaan federaalaa kana ilaalchisuun kamisaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti
Eebila tokko 2028 halkan ibsa baaseen aangoon pireezidantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetanaal Jeneraal Taddasee Birruu akka dheeratu taasifamuun murtee addatti ofumaan kenname akka ta'e ibsuun mormee jira. Akka waliigaltee Piriitooriyaatti bulchiinsi yeroo Tigraay kan hundeeffamu qaamolee waliif mallatteessan lamaan kana jechuunis TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti marii siyaasaa taasifamuun akka ta'e ibsichi eeree ture. Gufuuwwan baay'een mudachaa turanilleen waliigaltee Piriitooriyaa mallatteessuun booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 booda bulchiinsi yeroo naannichaa kan hundeeffame marii qaamolee lamaan gidduutti taasifameen akka ta'e kaaseera. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa gochaa waliigaltee Piriitooriyaa cabsuu raawwachaa ture itti fufeera jechuun waa'ee aangoo pireezidantii Taddasee Birruu torban darbee dheereffamee kaasee jira. Akka ibsaa TPLF kanaatti mootummaan federaalaa turtii bulchiinsa yeroo waggaa tokkoon dheeressuun seerota waliigaltee Piriitooriyaa bu'uura godhachuun akkasumas waliigaltee bifa waaraan dhukaasa dhaabuu guutummaan guututti cabsuu jedhe jira. Ibsa waajjirri ministeera muummee Abiy Ahmed aangoo Leetanaal Jeneraal Taddasee Birruu dheeressuun ibsan kenname irratti kan eerame erga waraanni Tigraay jalqabamee booda dambii mana maree ministeerotaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 baheenidhas jedhameera. Gara odeessaa ba'a giddu galeessaatti argannetti yeroo darbinu dhibdee ba'a giddu galeessaatti uumameen namoonni miiliyoona 30tti tilmaamaman hiyyummaatti seenuu malu jedhame. Waraanni ba'a giddu galeessaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan gidduutti geggeeffamu dhukaasa dhaabuu amansiisaa hin taane keessa jira. Daafoonsaa garuu fiixee addunyaa maraa waliin geera. Sagantaa guddina dhaabbata biyyoota gamtoomanii gabaasa haaraa baaseen sababa waraana kanaan guutuu addunyaatti lammiileen miiliyoona 30 ta'an hiyyummaatti galuu malu jedheera. Waraanni ba'a giddu galeessaatti geggeeffamaa jiru kun biyyoota 162 keessatti namoota miiliyoonaan lakkaa'aman yaaddoo hiyyummaatti seenuuf akka saaxilaman godheera jedha dhaabbatichi ibsa torban darbe baaseen. Qorannoon dhaabbatichaa biyyoota kallattiin waraana kanaan miidhaman irratti hundaa'e keessumaa warra boba'aa bitatan keessatti jechuudha. Ammoo daafoon waraanichaa biyyoota hiyyeeyyii irratti dhiibbaa yeroo dheeraaf turu qabaata. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti geggeeffamaa ture torbee darbee torbee ja'affaa isaatti kan dhaabbate yoo ta'u ammayyuu waliigalteen dhukaasa dhaabuu amansiisaa irra hin geenye. Haalli jiru hammaachaa deema yoo ta'e namoonni miiliyoona 32 ta'an hiyyummaatti galu jedheeraan gabaasichi. Biyyoonni yaaddoon kun isaan ilaallatu ammoo biyyoota galoo galaanaa Eejiyaa fi biyyoota Afrikaa Saaraa gadii biyyoota odola misoomaarra jiranidhas jedhameera. Waraana kanaan wal qabatee gatiin boba'aa fi wantoonni nyaataman akka malee qaala'aa jiru. Kun ammoo namoota fiixee addunyaa adda addaarra jiran addatti saaxilamoo akka ta'an balaaf saaxila. UNDP'n biyyoonni balaa kanaa damdamachuuf tarsimoo tolfachuu qabu jedheera. Tarsimoo gargaaruu danda'a jedhu keessaa tokko oomishaalee baay'ee barbaachisoo ta'an irratti doggomaa gochuu kanaafis maallaqa gahaa ramaduun akka barbaachisu ibseera. Doggomaan kun jumlaan godhamuu hin qabus jedhe jira. Sababni isaas warra baay'ee isaan barbaachisu dhiisee sooreyyii akka malee fayyaduu danda'a kan jedhu jaateef jechuudha. Hangi isaa walaa caalu malee waraanni ba'a giddu galeessaa biyyoota addunyaa hedduu miidheera. IMF gabaasa tilmaamaa dinagdee addunyaa haaraa baaseen haala hamaa ta'een bakka gatiin boba'aa gaazii fi nyaataa bara kana dabalee mul'atee bara dhufuus itti fufaa yoo ta'e guddinni addunyaa bara 2026tti parsantii 2 gadi bu'aa akka danda'u ibseera. Wanti hamaan dinagdee addunyaa boodatti harkisu gatiin boba'aa barmeela tokko bara kana kan giddu galeessaan $110 kan bara dhufu ammoo $125 ta'edha jedha IMF. Akka IMF jedhutti dinagdee gurguddoo jiran keessaa UK'n sababa hanqina boba'aan waraanni Iraan uumeen booda miidhamteetti jireera. Guddinni dinagdee bara kanaa UK duraan parsantii 1.3 ta'a jedhamee tilmaamame amma gara 0.088tti gadi bu'eera. Biyyoonni galoo galaanaa boba'aa gurguruun beekamanis guddinni dinagdee galmeessan baay'ee gadi bu'aa ta'a jedhameera. Dinagdeen Iraan bara kanaa parsantii 6.1 gadi bu'aa jedhamees tilmaamameera. Yoo torbanoota keessatti waraanichi karaa nagaa xumurame ammoo bara 2027tti parsantii 3
8.2 jiramis jira. Dinagdeen Qaataar bara kana parsantii 8.6 gadi kan bu'u yommuu ta'u bara dhufu ammoo parsantii 8.6 guddachuutti deebi'as jedhamee jira. Biyyoonni Arabaa waraana kanaan akka malee miidhamaniiru. Miiliyoonaan kan lakkaa'amanis gara hiyyummaatti galuu malu jedha dhaabbati biyyoota gamtoomanii. Sagantaan misoomaa dhaabbatichaa gabaasa torbanotaan dura baasee tureen guddinni oomishaalee waliigalaa GDP waraana ji'a tokkoon booda dhibbentaa 3.7 gadi bu'ee parsantii 6 jechuun tilmaameera. Kunis maallaqaan yeroo shallagamu doolaara biiliyoona 100 fi biiliyoona 20 hanga doolaara biiliyoona 100 fi biiliyoona 94 ta'a jechuudha. Addunyaa irratti biyyi boba'aa hedduu gurguruun tokkoffaarra jirtuu fi dinagdee guddichaa biyyoota Arabaa kan taate Saawud Arabiyaan ji'oota 4 dura dinagdeen ishee parsantii 4.4 guddate jedhamee tilmaamamee ture. Waraana torbanoota 6 darbaniin misaayilotaa fi dirooniiwwan Iraan guyya guyyaan qolachaa baatus damee misoomaa boba'aa ishee miidhaan ga'eera. Gurgurtaan boba'aas danqameera. Sababa kanaaf IMF tilmaamaan parsantii 1.4 gadi siqee 3.1 guddina agarsiifti jedhee jira. Miidhamni ishee kun biyyoota galoo galaanaa ollaa ishee jiran waliin wal bira qabamee wayita ilaalamuu badaa hamaa miti jedhameera. Dinagdeen Iraan bara kana parsantii 6.1 gadi bu'aa jedhamee kan tilmaamame yoo ta'u yoo torbanoota keessatti waraanichi karaa nagaatiin xumurame ammoo gara 2027tti parsantii 3.2 ta'a jedhamee jira. Bahrein, Iraq, Kuwait fi Qaataar guddina dinagdee gadaanaa ta'e galmeessu jedhamee tilmaamamee jira. Waraanni Iraanii fi Ameerikaa yeroo ammaa kana walii galtee torban lamaaf dhukaasa dhaabuu keessatti argama. Itti fufee maal akka ta'u ammatti ifa miti. Haa ta'u malee marsaa jalqabaa biyyoonni lamaan hangaa'ota isaanii waliin mariif erganii turanis walii galtee maree bibittinnaaniiru. Ta'us marsaa lammataa mariif karaa qaama sadaffaatiin mari'achaa jiru. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin wayitawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jecha qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaadhaa. Like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Sa'aatii yartuun booda odeeffannoo wayitawaaf gara biraatiin hanga deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.